jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Diidaatiyuub addunyaa maraarra kan jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kee egaa har'a akkuma beekamu kara naannoo boolee tan jira boolee bulbulaa miti boolee maal boolee madaanaalamii sanan jira magaalaan tun magaalaa Amerikaa United States fakkaattee jirti Washington fakkaattee jirti New York fakkaattee jirti ilaalaayi dhugaan isin jedha ani Itoophiyaa keessa waan jiru natti fakkaachaa hin jiru akkuma argaa jirtan kabajamtoota keenya wanti nama jibbisiisu takka illee hin jiru mootummaan keenya magaalaa ajaa'ibaa godhee jira kabajamtoota keenya isa kana jechuu barbaadan inni biraa ammoo na irraanfattanii jirtan jedhee nan yaada viidiyoo osoo hin gadhiisin kara naannoo ji'a 3-4 akkana ta'a baay'ee akkana irraanfattan akka fuula kana irraanfattan nan yaada namni tokko immoo akkana yaadus akkana beekus abdii guddaan qaba garuu mee biloogii adda addaa nan hojjechaatan jira waan ta'eef magaalaa kana bakka tokko bakka babbareedoo gamoo babbareedoo hunda isinitti agarsiisa waan ta'eef nuffii tokko malee haga dhumaatti viidiyoo kiyya hordofaa jechuu barbaadan horaa bulaa ilaala. ilaalaa boolee madaanaalamii biraan jira. ini katanya ምንድነው እኔ ለምንድነው ባለፈው ራሱ በዚህ በኩል ይመጣ አሁን እዚህ ጋር ድራማ ቢሰራ በስ በጣም ይከፈለኛል ግን በቃ አለ አይደለ ይዛ
Obboleewwan kiyyaa amma karaa naannoo boolee Madaanaalamii tan jira akkuma argaa jirtanii. Yaa'u fira kiyya tokko waliin jechuudha bakka wayii deemaa jirra waan ta'eef so isa saniif garuu ganama duumessa tureyyuu xiqqoo amma aduun na gubaa jira akkuma argaa ilaalaa jechuudha. soda fita tinu te harra kun hundu no jetam dugaite non amlak gatto bas abset mali sa gorse no amma ingam madala bagawa na gorse gashta denjara yero to ko gale argite ti yelele tamashtotal ji wanni bilbilan hasa anife wanni qama wal bira gahani hasa angara gar Allah yalko ay ganan لما انت ترى تكل ነው ግን ይኸው ዲፕ ገባ ብለህ በአካል ቀርበህ ስታወራው ደግሞ እውነቱን ታገኛለህ። ሰውየው እንደዚህ እያወራ እኔ ለምን እንደዚህ አይደለም አብይ አህመድ ና አይለኝም ሄዳለሁ አለቀ። እስከዛ ድረስ ነው እንግዲህ የሚያወራው። እስቲ አስብ የእውነት እንደዚህ ኮንፊደንስህን ብሎ እንትና ራሱ ደስ አለው። ይሁን እኔ ሄድበታለሁ በቃ ደስ ብሎኛል የሌለ አይዛቀም ግን ችግር የለውም አለ። አሁን ታዲያ እንዴት ነው ሰው በህጋዊ ነው ማን ላውንደሪ አለመሆኑ? አዎ ሁሉንም ነገር ኤቭሪቲንግ ከዚህ በኋላ እንገባለን ወደ ውስጥ